Haa hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa geessaniiyyuu nuti jirra nagaa keenya akkam isin jirtu har'aasitti waxii waxanna jechuudha fuula fiititti akkam isin jirtu wanti nagaa keessan hordoftoota biyya keessa biyya laaftanii shunkurtii isaa garuu xarbeezaan baay'ee onnatti dhiyaate xarbeezaa ishee xiqqoo mul'atu. Nah akkam isin jirtu miti nagaa keessanii jirtu nuti jirra nagaa keenyaa jiruuf jireenya hundiyyuu bareeda akkam isin hordoftoota biyya keessa biyya alaa jirtanii nagaadhaa kunoo buna dhugaa sumaananii waxii waxaa'ee tanan istoofees fidadhe jechuudha. Innaa gola yaa dhaabbadhee sumaanan waxuuf dugdina dhukkuba waaqa. Nah ya, asuma buna dhugaa maakanas ta'ee waxu asitti waxuu dhufee jechuudha. As fiila fiititti buna dhugaa kuna caaltuun buna danfisaa jirti. Manda jaarratti immoo waxii waxaan jira. Zayitii isa kanammoo nan qannasa malee zayitii isa furdaa miti ishii kun. Asittiin irraa qannasa jechuudha. Inni sun ol fuudhuun namatti hin tolu waan ta'eef zayitiinis buddii waan ta'eef qoqqoxxoomnee hojjenna. Naa isiniin jennaan hordoftoota kiyya akkanattiin kottaa buna dhugaayii waaqa qal'aa dugdi nan dhukkuru waan isaan beeku. Hojiin baay'isa ta'e hin beeku. Caaltu nagaa gaafadhu. Kanas isiniin jedhu hordoftoota kiyya wannoo maal maqaan isaa samoonni kana waayifaayiin baay'ee na rakkisaadha dhugaa dubbachuuf neetworkiin hin jiru jechuudha baay'inaan. Yoon viidiyoo irra gadhiise guyyaa lama fa'aatti deema waaqa hin deemu jechuudha. Har'alleeyyuu dheengadda viidiyoo wayii gadhiise garuu sin qaqqabe ta'e hin beeku maleeyyuu har'a ganama barii guyyaa lama bulee dheengaddaan gadhiise kaleessa sin oole jechuudha. Har'a ganama garuu lammiin waayifaayi fuudhee ba'ee jira. Inni ilaalle sin qaqqabuu dhiisuusa. Inni akkana isiniin jedhaan hordoftoota keenya. Shunkurtii ba'aa caaltuun murtii gobaziidha. Timaatimis naa gooti, shunkurtii adiis naa gooti. Waxii garuu homaa fawwata jechuudha. Guyyaa tokko tokko shiroo hin waxxi waaqa. Shiroon shakka mi'aawu. Miti jaaltu. Innaa hin beektuun miti caaltuu. Caaltuun gobaziidha. Oddaa sodduun beekti. Hojii mana keessaas hin beekti. Isiniin jedhaan hordoftoota koo. Kottaa nyaadhaa mulluu nyaadhaa godhu. Mulluu nyaadhaa isiniin jenna. Amma biyya keenya bokkaan baay'ee rooba waan ta'eef bokkaan baay'ee roobaa jira waan ta'eef biyya mulluu akaawwii faayidaas nama jedha jechuudha. Garuu ganni hin galle ji'a torbaffaa keessa irra bokkaan garuu baay'ee rooba dhugaa maaliif akka ta'e hin beeku. Qaniidhaan roobaa jira bokkaan jechuudha nu bira. Kanaaf jennee mulluu affeellee jechuudhaan. Kanaaf jennee mulluu affeellee golumatti hojjechuu siqeqee anasitti hojjedhee
asitti hojjedhe jechuudha. Kikki affeeleen jira. Kikkiin hojjedha jechuudha. Waxii ganama affeeleeyyuu kikkii. Maal ilaaltee kolfitaa? Ija keessa na ilaaltee kolfiti. Maaltu si ajaa'ibe? Deemti maatimii fiti. Maatimii qabaqabni qopheessuun irra golatti kunan naquu bichaadha jechuudhaaf. Nagaa gaafadhu gaa jaaltu. Nagaa gaafatte? Nagaa jirtu asii keetii akka mul'atu. Nuti nagaa keenya buna buna daffinee allee buna dhabuushii dhugaa malee. Ati nuu dhabuna? Buna dhabu mul'uun nyaata malee. Istiimii ati eenyudha maqaan kee kutaa meeqa barattaa? Maqaan koo Caaltuun jedhama. Barattuu kutaa ja'affaati. Akkasika. Innaa akkana isiniin jennaan hordoftoota keenya kunoo waxii kanatti waxataa jirra. Viidiyoon immoo neetworkiin baay'ee na rakkisaadha jidduu kana. Yoo viidiyoo gadhiise dafee deemaa jiru. Bulii 2-3 fuula dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa yeroo simbira ga'e simbira ga'a isiniin jedhaa kottaa buna dhugaa mulluu nyaadhaa waxiis nyaadhaa. Shiroo gochaan jira. Isiniin jennaan hordoftoota koo. Like share nu godhaa. Like share godhaa. Laal sheer godhaa nagaatti. Ciao.